Profeesara fiilmii manisti hojjete miti namichi kun? Namatti suuraa kanarratti argaa jirtu kun Profeesara fiilmii manisti hojjetedha. Baay'ee daawwattoota keenya turtiin keessan ammallee nu wajjin haa ta'u laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatina. Ammas namoota gaafachaa jiran wajjin tura. Namoota kana gaafachuu fi wajjin tura. Baay'ee jirtu. Taa jirtu. Nagaadha miti. Viidiyoo jechaan jira. Yoo eeyyamamu taatan gaaffii isin gaafadha. Gaaffii koof deebisuu na deebistan. Badhaafam suura kana taatu. Sin keessaa abbaan deebii gaaffii. Profeesara fiilmii manisti hojjete miti namichi kun? Namatti suuraa kanarratti argaa jirtu kun Profeesara fiilmii manisti hojjetedha. Okay, atu eenyudha? Laki Doktor Hayilee Fidaati. Doktor eenyutti? Doktor Hayilee Fidaa. Gaaffiin gaafa dhuuna deebistan suura kana badhaafamtu jechaadha. Gaaffiinsaa maali? Gaaffiinsaa baay'ina dubbattoota qabaachuudhaan afaan Oromoon ardii Afrikaa irraa meeqaffaratti argama? Shanaffaa? Shanaffaa jettee? Haa ta'u. Saddeettaffaa. Inni ati shanaffaa jettee inni immoo saddeettaffaa jedheen. Gaaffiin keenya lammaffaan immoo kitaabolee Doktor Hayilee Fidaa barreessan keessaa tokko maqaa isaa beekti. Haa ta'u. Daawwattoota keenya gaaffii kana isaan lachoonuu argachuu hin dandeenye. Kanaaf badhaafama suura kana ta'uu dandeenya garuu namni isin suura kana irratti agartanii inni tokko Profeesar jedhee jira, inni tokko immoo Doktor Hayilee Fidaa jedhee jira. Kanaaf badhaafamtoota suura kanaa ta'uu dandeenya. Walumaa galatti laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatina nu wajjin tura. Ardii Afrikaa keessatti afaanota dubbataman keessaa baay'ina dubbattoota qabaachuudhaan afaan Oromoon meeqaffaarratti argama? Sadarkaa lammataa. Sadarkaa Lammataa. Gaaffiin koo lammaffaan immoo kitaabota Doktor Hayilee Fidaa barreesse keessaa kan maqaa isaa beektu maqaa isaa daawwattoota keenyaaf qoodi. Beektu. Gaafachuu dandeenya daawwattoota keenyaa badhaafamaa suura kanaa ta'uu hin dandeenye. So gaaffii keenya irratti waan hirmaataniif galatoomii. Yooyaa daawwattoota keenya ammallee kunoo daandii kana irratti argamna jechuudha. Ammas namni nuti gaafannaa na wajjin tura. Isinis mana keessa taa'aati gaaffii kana yaala. Obboleessi koo tokko natti dhufaa jira. Kanaaf nan gaafadha. Gaaffiiwwan lamaan tokko si gaafadha. Gaaffii koowwan sanaaf onaa deebiste badhaafamaa suura kanaa taata jechuudha. Si galeedha miti? Gaaffiin koo jalqabaan ardii Afrikaa keessaa afaanota dubbataman ardii Afrikaa keessatti afaanota dubbataman keessaa afaan Oromoon baay'ina dubbattoota qabaachuun meeqaffaarratti argama? Sadaffaadhatte. Gaaffiin koo lammaffaan immoo qabxiin qabamaa jira dhumarratti sitti himama jechuudha. Kitaabota Doktor Hayilee Fidaa barreesse keessaa kan maqaa isaa beektuu jiraate daawwattoota keenyaaf qooduu barbaanneetu. Kanaaf maqaa isaa kan beektuu jiraate daawwattoota keenyaaf qoodi. Beekuu hin dandeenye? Gaaffii keenya irratti waan hirmaateef galatoomii. Daawwattoota keenya obboleessi keenya kunillee gaaffiota kana yaalee jira jechuudha. Garuu immoo gaaffiota kana seeraan deebisuu wabii hin dandeenyeetii fi badhaafamaa suura kanaa ta'uu hin dandeenye. Isin immoo mana keessan taa'atii koomentii gochuudhaan gaaffiiwwan kana deebisuu yaala. Baadaatiin jira nama argadhe. Amma nama tokko nama taa'ee jiru argadheen jira. Yoo eeyyamamaa ta'e nan gaafadha. Na wajjin tura. Daawwattoota keenya na wajjin tura. Yaa obboleessa. Nagaa jirtaa? Taa'uu hin danda'u. Galatoomii. Viidiyoo jechaa jira. Kaameraan lafa sana jira. Gaaffii wayii si gaafadha. Gaaffii waan si gaafadhuuf deebisuu yoo na deebiste badhaafamaa suura kanaa taata jechaadha. Suurri kunis immoo suura goota keenyaa Doktor Hayilee Fidaati. Kanaaf gaaffiiwwan amma si gaafadhuu fi deebisuu yoo deebiste badhaafamaa suura kanaa taata. Gaaffiin keenya tokkoffaani ardii Afrikaa keessaa baay'ina dubbattoota qabaachuudhaan afaan Oromoon meeqaffaarratti argamatti yaadda? Lammaffaadha jettee yaadda? Baay'ina dubbattootatiin jechuudha. Lammaffaadha jettee yaadda. Gaaffiin keenya lammaffaan immoo kitaabota Hayileen Fidaa bara afaan Oromoo dubbachuun dadhabamu keessatti barreesse keessaa kan yaadattoo jiraate maqaa isaa kan yaadattoo jiraate daawwattoota keenyaa fi maqaa isaa kitaabota inni barreesse keessaa maqaa isaa dandeessaa? Kitaaba tokko waa'ee keenya kan jedhu. Kitaaba waa'ee keenyaa kan jedhu Doktor Hayilee Fidaa barreesse irratti yaadda. Okay, gaaffii keenya irratti waan hirmaatteef galata. Gaaffii viidiyoo jechaa irra kaameraan achi jira. Yoo gaaffii kan argattan gaaffii ammas hin gaafadhu argattan suura kana fudhattu. Baay'ina dubbattootaatiin afaan Oromoon jechaadha. Afrikaa keessaa sadarkaa meeqaffaarratti argama?
Afaan Oromoo dubbachuudhaan tokkoffaadha. Afrikaa keessaa baay'ina dubbattootaatiin afaan Oromoon Tokkoffaatti argama. gaaffiin koo lammaffaan immoo Dr. Hayilee Fidaan kitaabota inni barreesse keessaa bara sun beekamaadha bara dargii keessa afaan Oromoo dubbachuun barreessuu dhiisaati afaan Oromoo dubbachuun iyyuu barate dhorkaa ta'e ture. So kitaabota inni barsana barreesse keessaa kan beektan jira. Gaaffii lamaanuu illee argachuu hin dandeenye. Gaaffii keenya irratti hirmaataniif galatooma.